Kafuunee abdiidhaa miiltota eegirraa har'a wajjiniin ilaallu akkamittiin ibsitu elementii HTML tokko JavaScript fayyadamnee access gochuu akka dandeenyu jechuudha. Kana jechuun akka duraanii kutaa tokko keessatti wajjiniin ilaallee turre akkamittiin akka taagii HTML JavaScript keessatti fayyadamnu jechuudha. As keessatti garuu wanti nuuni ilaallu akkamittiin ibsitu wanta content HTML sana immoo jijjiiruu dandeenya isa jedhudha jechuudha. As keessatti wanti nuuni ilaallu as keessatti fakkeenyaaf as gubbaa irratti h1 hin jira. h1 kana keessatti maalan barreessa fakkeenyaaf mata duree hin jira. Fakkeenyaaf mata duree ergan jedhee booddee id kennuuf immoo as gubbaa irratti id kennaaf. id kanaan immoo mata duree man jedhee walitti dhufaa jechuudha. Ergan kana godhee booddee kana qofas immoo miti. Fakkeenyaaf ankerii tokkoon waan godha linkii tokko fakkeenyaaf linkiin kun immoo id isaa linkii man jedha. Linkii ergan jedhee booddee maqaa linkicha fakkeenyaaf manneen jedha. Kana jechuun gara biraatti kan nu geessudha jechuudha. Amma gaa yeroo nu refresh godhutti mata duree kan jedhu mata dureen tokko jira. Deebi'ee immoo linkii mannee jedhu tokko immoo jira. Linkii kanarra hamma homtuu tokko hin jiru. Yeroon kilikii godhutti homti tokko wanti ta'u hin jiru. Sababiin isaa linkii sanarra kan jiru hashii yookaan immoo mallattoo hashii kana duwwaadha malee garatti geessu tokko hin qabu. Amma gaa kana erga goone booddee maal goona scriptii JavaScript fayyadamnee maal gochuu barbaanne nuuni jijjiiruudha jechuudha. Amma yaadi keenya jechuun content keessa jiru JavaScript fayyadamnee haala kamiin jijjiirrasa jedhudha jechuudha. Kana gochuudhaaf immoo maal goona bakka kanatti script jenna jechuudha. Script erga jennee booddee maal goona elementii sana haala kamiinidha kan nuuni access gochuu barbaanne. Fakkeenyaaf elementii kana id isaaniitti fayyadamnee gochuu barbaanne miti. Kanaaf iyyuu maal jenna id goone fakkeenyaaf head jennetti. Head erga jennee booddee maal jenna bakka kanatti amma gaa maal argachuu qabna id isaatti fayyadamneeti kan nuuni elementii kana access goonu jechuudha. Kana gochuuf immoo maal jenna asitti document get jenne element by id dha jechuudha. Kana booddee id isaa immoo maalidha? id isaa mata dureedha jechuudha. Amma gaa elementii kana argannee jirra jechuudha. Elementii kana amma access gochaa jirra. Elementii kana garuu wanti gochuu barbaade maalidha? Value isaa yookaan immoo mata duree isa jedhu kananiin gara wanta biraatti jijjiiruu barbaade jechuudha. Kanaaf iyyuu maal godha jechuudha? Bakka kanatti head dot ta'e bakka kanatti maal jedha? inner HTML sana keessatti gochuu barbaade sababii ta'eef inner HTML jedha jechuudha. Kuni kan inni nu gargaaru maalidha? HTML sana keessa wanta jiru content sana inner HTML sana keessa isaa wanta jiru sanatti maal gochaa jira? Override gochaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu bakka kanatti fakkeenyaaf miila jalee yoon jedhee miila jaleetti jira jechuudha. Mata duree sana fuudhee miila jalee godhee jechuudha. Amma as keessatti akkuma argaa jirtan kana keessatti elementichi keessa jiru gara maalitti jijjiirameera? Miila jaleetti jijjiirameera. Asii garuu maal jedhee jira? Mata duree jedhee jira jechuudha. Garuu JavaScript fayyadamnee maal gooneerra jechuudha? Wanta sana content sana HTML sana keessa kan jiru gooneerra jechuudha. Kana malees immoo wanti nuuni hubachuu qabnu maalidha? Amma JavaScript kana script kana kan nuuni barreessine jala isaattidha jechuun bakka wanti sun argamu jalatti barreessine. Amma garuu bakka kanatti utuu kaanee goone hin hojjeta yoo jenne hin hojjetu. Sababiin isaa maalifidha? Bakka kanatti wanti inni adda baafame tokkotu jira. Sequentially yookaan immoo toora tooraan kan inni execute ta'u yookaan mata duree jedhu kana barbaada jechuudha. Elementiin id isaa mata dureetii jira kana ol kan jedhutu kana ol ilaala jechuudha. Kana ol irra sababiin jiraanneef immoo maalin argatu wanta jijjiiruu hin qabu jechuudha. Kanaaf yeroo hundumaa wanti nuun gochuu qabnu maalidha? Jala sanatti gochuudha jechuudha. Jala kanatti yoo goone garuu maal ta'a jechuudha? Yeroo refresh goonutti inni suni miila jalee ta'a jechuudha. Kana qofas immoo miti. Haala kana duwwaadhaan otoo hin taane wantoota achi keessa jiran kana staayilii gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf wantoota achi keessatti argaman kana staayilii gochuudhaaf headii goone staayil jennee karaa lama gochuu dandeenya. Staayil jennee fakkeenyaaf kalarii isaa gara maaliitti jijjiiruu barbaade? Gara reediitti jijjiiruu barbaade yoo ta'e haala kanaan gochuu ni danda'a jechuudha. Kana gaa maalna amma maal godha jechuudha? Headii sana fuudheetu kalarii isaa gara maaliitti jira? Gara diimaatti jira jechuudha. Kanaaf iyyuu
amma yeroon asii waan godhutti maal ta'e diimaa ta'eera jechuudha. Kana malee immoo haala kanaan alatti immoo maal gochuu hin danda'a karaa biraa jechuudha. Kana asii balleesseen bakka kanatti mallattoo wal qixaan kaa'e jechuudha. Kana booddee asitti immoo maal godhaa double quotation ergan kaa'ee booddee asitti akkas godheen haala kanaanii godhaa jechuudha. Haala kanaanis yoon godhe maal ta'a diimaa matee hafaa jechuudha kalariinsa. Akka haala kanaanis gochuu ni dandeenya jechuudha. Amma gaa elementii achi keessa jiru yookaan immoo inni irra HTML elementii sana maal goone irraa jijjiirreerra jechuudha. Fakkeenyaaf gara linkiitti immoo isin fida. Linkii keessatti fakkeenyaaf variable linkii jedhu tokko create goona jechuudha. Variable kana erga create goone booddee variable kana gubbaadhaan maal argachuu barbaanne nuuni documentii sana document ID isaatti fayyadamnee argachuu barbaanne jechuudha. ID isaa maal jedhee jira? Linkii jedhee jira jechuudha. Kanaafuu bakka kanatti linkiin jedha jechuudha. Kana ergan jedhee booddee amma elementicha argadheera. Amma gaa wanti jijjiiruu barbaade maalidha? Linkii waan sanaan jijjiiruu barbaade jechuudha. Linkii garanni itti gee man'ee kana garanni itti geessuun jijjiiruu barbaade jechuudha. Kana jijjiiruudhaaf fakkeenyaaf isa kana si jijjiiruun qaban ture jechuudha. Kallattiidhaan HTML keessa jijjiiruudhaaf. Amma garuu JavaScript itti fayyadamee haala kamiinan godhaasa jedhudha jechuudha. Wanti nuun wajjin hin ilaalu. Kana gochuudhaaf bakka kanatti maal jedha? Maqaa variablechaa isa kanaan dha jechuudha. Kana booddee maal godha? .href jedha. Kana booddee maal godha? As keessatti immoo deebi'ee maal godha? Garan itti linkii godhu sana specify godha jechuudha. Bakka kanatti dhufeen asitti fakkeenya www yookaan immoo https tokko lama sadii facebook.com/miltoti yoon jedhee amma kallattiidhaan kun gara miti keessa jechuudha. Gara fuula Facebookii Miltoteekitti geessa jechuudha. Haala kanaan kanaafiyyuu ergan kana godhee booddee amma vaaliyuun isheen kuni jijjiiramteetti jechuudha. Amma kallattiidhumaan amma yoo haala kanaan yoo ilaaluuf jennee garamitti nu geessa waan tokko yoo godhu jechuudha. Amma garuu yoon refresh godhe maal ta'a jechuudha. Inni kuni manni isheen jettu kuni garamitti geessa gara Facebookitti geessa jechuudha. Amma sababii connectioniin as gubbaan jiraannee fi haala kanaan godhe jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanis accessii gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana malee immoo wanti biraa fi isa kanas immoo haaluma isa silaatiin staayilii gochuu ni dandeenya jechuudha. JavaScript keessatti isa kanas immoo maal gochuu ni dandeenya? Staayilii gochuu ni dandeenya jechuudha. Kanaafuu asitti maal jenna? Link style erga jennee booddee maalsaa jijjiiruu barbaanne fakkeenyaaf kalarii isaa jijjiiruu barbaanne kalarii isaa gara maaliitti jijjiirra fakkeenyaaf greenii goona. Greenii erga goone haala kanaan goona jechuudha. Amma yeroon refresh godhutti amma sirraa cuquliisadha. Yeroon refresh godhutti immoo maal ta'a jechuudha? Gara greenii yookaan immoo magariisaatti jijjiirama jechuudha. Amma kun kana fakkaata jechuudha. Gabaabaatti kana fakkaata ture. Chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Yaadaaf qeeqa qabdan komentii gubbaa nuuf kaa'aa. Kutaa itti aanu wal argina. Galatooma.